Way good maaltu dhagahame misirroon lamaan wal fuudhuudhaaf cidha qopheeffataa jiranii gurbaani kootu shaayii bunnaa jennaa jedhee waamee wawwaraanee garuu lubbuudhaan oolteetti. Maaltu dhagahamaa jira? Nagaan sinii faa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata Waaqaa haa ta'u. Sun hundumaa lafa jirtanitti nagaa irraa afaan tokko sinii faa baay'atu. Waan ajaa'ibaati jechuudha dhugaa Waaqa. Wanti kun waa'ee wanti iyyaafaatti wal fakkaata dhugaa Waaqa. Serious wanti iyyaafaatti wal fakkaata. Akkamitti jedha egaa jaroonni kun lamaanii misirroon kun lamaanii kan isaan wal fuudhuudhaaf qophaa'aa jiranii gaafa ji'a shanaffaa gaafa guyyaa 11 maal jedhama jiini shanaffaa maal jedhama guraan dhaladha Oromoo yaa Rabbi fulbaana onkololeessa sadaasa muddi amajjii gaafa shanii jechuun xirri gaafa amajjii gaafa 11 xirri gaafa 11 jechuudha ji'a shanaffaa. Ammoo ji'a meeqaffaa keessa jirra? Ji'a sadaffaa guyyaa 16. Kuno ji'a kuni dhumaa jira jechuudha. Ji'a tokkotu isaanii hafa jechuudha. Kanaafuu jiini kun dhumnaan ji'a isa tokkodha. Ji'a isa sana keessa immoo gaatoomu waan arge hojjetanii too bitanii yoo too maal godhanii hin dhumaa. Kanaafuu warri ammumaanuu waan tokko qopheessuu eegalaniiru akka dhageetti jechuudha. Waan tokko jala warri isaas warri ishiis waan tokko jala qopheessuu eegalaniiru. Ishi akkamitti achi gaheree jedhaaga. Jarri kun lamaan amantaan isaanii garaagara. Kanaafanii wanti iyyaaf afaan wal fakkaata jedhe. Amantaan isaanii garaagaraa. Inni ortodoksii just like isheen immoo protestaantii. Video kana guutuu isaa argattu Amaariffaanii yeetambii bira argattu. Yeetambiin mucaa adaadaa kooti isheen waraanamte isheenii jette. Warri Amaariffa dhageessan achiyyuu laaltaniitu maal isinitti himaa warri kaan immoo warri dhageenyu immoo haqxanii achiis dhaggeeffachuu dandeessu. Soba akka hin jenneef jechuudha doosa isinitti himaa. Egaa maaltu ta'e jedhanire amantaan garaagara isiniin jedheera jaalala waggaa 2 turaniiru. Jarri kun lamaan jaalalleewwani waggaa 2 amma immoo cidha haadha manaa fi abbaa manaa ta'uudhaaf maatiin hunduu qophaa'aa jira. Karaa sanaanii yeetambiin ani miinzeedha jettee mucaa daadaa ishiitis dhasii miinzee ta'uufis akkatti himame akka qophooftudha. Inni kan biraa mana kireessanii jechuun mana itti gaafa cidhaa galan kireessanii meeshaa itti galfachaa mana sirreeffachaa adeemuudhaaf jechuudha. Mana kireessanii isa booda meeshaa itti galchuu erga jalqabanii inni ortodoksiidha isiniin jedheera. Inni beeta kiristaaniidha. Egaa warri ortodoksii akkaataa ittiin amananiif akkaataa ittiin bulan qabu waan godhan hundumaa qabu. Maal godhaa beeta kiristaaniidha jechuudha. Si'in adinoo kana fidee jechuudha. Fideetu manatti maxxanse. Fidee manatti godhee jechuudha. Jarri kun utuu achi hin gahiini inni pheenxeedha isheen pheenxeedha isiniin jedheera inni ortodoksiidha isiniin jedheera. Walii maal jedhama? Wal tarrabuun walitti qoosuu jedhama. Maani afaan Oromoodhaa jechuun wal abbashaashaquu yookaan wal tarrabuu walitti qoosuu manaan jedhaaga. Akkasii galutti walitti qoosuu sababa amantaatiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf TikTokii keessa yeroo deemtanii viidiyoo ciccitaan agartu. Viidiyoo kukkutamee dhufee bakka raajota warra ofiin jedhanii adoonoo raajii sobduu ta'uu dandeessi. Raajii dhugaas ta'e ani hin beeku raajota sobduus ta'uu danda'u. Isanuun kan itti amannu namatti otoo hin taane sagalee Waaqayyoo qofaatti amanna. Abbaan fedhe garuu ani maalidha ofiin jechuu ni danda'a. Gaayidlaayinsiin keenya garuu wangeela sagalee Waaqayyooti. Kun akkuma jirutti ta'ee egaa miiraakilii warri hojjenna jedhan jiru. Birrii roobsinaa yookaas immoo birrii akkaawuntii keessan keessatti akkanumaa sinii galaa. Maallaqni kornisii keessaa gadarcaa. Maallaqni suma siniin argin lafa keessaa hin burqaa.
kan jedhamu tokko TikTokii keessaa kukkutee viidiyoo ciccitaa akkana itti agarsiisee kunoo Pirootestaantii yookaan Pheenxee jechuun amantaan keessan isa akkanaati miti jedhee itti agarsiisa. Achumaan isheen immoo kanumarraan ejjennoo kana godhattee isin immoo footootti amantu maalii gootu warri maaliin hundi isaanii faranjiidha maaliidha kan jedhuun wal abashaquu jalqabanii wal abashaquun kun dura jira jette. Ishi gaafa sana immoo eengadduma jechuudha. Gaafa 12 eengadda 12 ayyaana waggaa kan warra ortodoksii kan waggaati. Gaafa 12 jechuudha warra ortodoksiin beektu kan waggaati jechuudha. Gaafa sana taateen kun kan ta'u jechuudha. Inni wanti gaafa sana fide jechuudha. Achi jechuudha beeta kiristaanidha fide manatti maxxanfateera. Manatti kaawwateera. Isheen immoo kun maal xaqqamaa footoodha jettee achirraa fuutee mastaawwatii qaba waan ta'eef gad darbattee caccabsitee. Isa booda maaltu ta'are inni immoo aariidhaan achi ka'iti ishee reeba. Mana kireessan keessatti yeroo reebu sagaleen yeroo dhagaamu warri kireessaan mana kireessan balbala yeroo itti rurrukutanii balbala irraa bane ishee reebeera. Isheen yeruma sana gara warra ishii dhaqxi jechuudha. Gara warra ishii dhaqxeetu barreeffama garaa barreeffama baay'ee ulfaataa jette. Barreeffama kana barreessitee isatti ergiti. Baqa wanti isaa waan gadheedhanatti fakkaata akka isheen dubbattetti waan nama irraa hin eegamne barreessitee isatti ergite. Barreeffama baay'ee dheeraa ta'e jetti. Isa booda maaltu ta'are yoomii kaleesseetti mire kaleessaa kottu jedhee kottu shaayii bunnaa jennaa achumaanis bakka waanuma akka dhiifamaa akka sossobuu natti fakkaata. Iwwaama yeroo waamutti waamee cubeedhaan waraanaa jechuudha. Na isheen garuu hospitaala galtee hafteetti. Lubbuudhaan hafteetti jette jechuudha. Egaa kanarra maaltu hubatamaa duraan dursee jechuudha amantaan lama walitti akkamitti dhufa. Amantaan lama akkamitti wal fuudha. Namni amantaa lama wal kabajuu hin danda'u abadan mana tokko keessa jiraate. Ibi mana tokko keessa jiraatame miti miidiyaa irratti akkamitti akka wal irratti ka'amu baay'een keessan argitaniitu. Akkamitti tokko garagashee tokko ol dhaabee maal godhee akka wal irratti qoosamaa oolamu hundi keessanuu beektu anis argeera jechuudha. Amantaa garaagaraatiin immoo namni wal fuudhee akkamitti mana tokko keessa jiraata. Haa hin danda'amaa kun dhugaa waaqa hin danda'amu bar. Kana jechuun afurri isaaniillee tokko miti jechuudha. Gaa'ila jechuun immoo foon qofaa miti afurrillee tokko ta'uu qaba. Foon qofaa miti baay'ee. Foon isaanii isa waliin jiraatanii tokko godhan osoo hin taane afurumti isaanii jireenya afura isaaniiyyuu gaa'ila jechuun tokko ta'uu qaba. Amantaan isaanii tokko ta'uu qaba. Waan isaan waaqeffatan tokko ta'uu qaba. Gaafa sana wal kabaju. Kadhannaa yoo kadhatan wal faana. Yoon sagadu ta'anis wal faana sagadu. Yoon soomu ta'anis wal faana soomu. Kana ala namni lama miila lama qaba jedhe namni muka lama hin yaabbatu. Kana immoo amantumti kamiyyuu hin deeggaru jechuudha. Garaagara heerumii garaagara fuudhi kan jedhu sirumayyuu hin eeyyamamu. Sirumayyuu jechuudha. Walitti si dhufu. Jalqabuma gaafa dhufu ulaagaan nama tokko maal ta'uu qaba? Amantaan keenya tokko jedhee ilaaluu qaba. Isa booda waan itti aanu adeemaa jechuudha. Waan itti aanuun itti deeme ilaallata. Nama amantaa biraa faana walitti dhuftee kaate walii taane moo waliin taane akkamitti walii taata durumayyuu jechuudha. Waliin ta'amu malee indee kanaafan siniin jedhe barakka kun akka kan wanti yaafa fakkaata kan siniin jedhe. Isheen garuu himannaa ishee keessatti amantaadhaa miti kan walitti buunee jette. Inni immoo amantaadhaa jedhee karaa adda baasanii jechuudha. Garuu haa ta'u sanas ta'e kana sirrii miti. Amantaa garaagaraatiin rileeshnshiippiinis hin jiru. Fuudhaaf heerumnis hin jiru. Jarri kun amma gaafa sargii isaanii qeesii beeta kiristaaniitu ufee eebbisamoo waldaadhaati paastaroonni ufanii eebbisu. Akkam ta'a?
faarfannaa faarfatama moo sirbatu sirbama akkam ta'a baay'ee rakkisaadha bar dhugaa waaqa innaa boriifoo maaltu ta'a ijoollee alattoo maal taati ijoolleen beet kiristaanii deemtee kiristinaa kaati moo waldaa deemtee cuubamti akkamitti garaagara bulchiinsi isaa lamaanuu innaa baay'ee rakkoodha warra kana akka keessa kan jirtan namni akka kana keessa jiru baay'eedha amantaadhaan kan tokko hin taane kan garuu wal jaallannaa na jaallataa na jaallatti garuu amantaan keenya tokko miti kan jiru baay'eedha miidiyaa irratti iyyuu gadi ba'ee jechuudha kun waan hin taane dhugaa waaqa bakka qorrot go'anii addaan ba'uudha dhugaa waaqa dura foon osoo hin taane dura lubbuu caala foon isa kana faayidaa foon keenyaa kana foon isa mul'atu kana osoo hin taane dura lubbuu isa kanatu caala waa'ee lubbuu yaaduutu caalaa jechuudha of galcha